Wankiyyaa namoonni hedduun koomentii jalatti waan hedduu na gaafatanii waan hin barsiisee dabarfadhe waan hedduu na gaafatan waan hin barsiisee dabarfadhe fa'a. Kanaafuu ani immoo koomentiin gara hedduun na barraahaa gama TikTok, gama YouTube, gama Facebook irra guddeessa qaba warra YouTube hin deebisa. Maaliif bakka takkatti hin deebisa jechuudha. Facebook fi TikTok yeroo hunda hin deebisu baay'eedha jechuudha. Kanaafuu yeroo hunda achitti na gaafadhaa jedha. Har'ammoo meegaa fi nama baay'ateedha suuraa fi viidiyoo nu deebi'uu didee akkamitti deeffannaa jettanii irra hedduun keessan. Kanaafuu aappii hedduu jira. Angaruu aappii tokko qabadheen dhufee aappii hedduu pilaastoora keessa geesse isin agarsiisa. Isan har'a qabadheetti sun hin dabarsine aappiilee kana keessa isinis kan viidiyoo dheedhaa anammaa kana isinii fide har'aa kuni ani yeroon nan gubaa gaalaarii kiyya keessaa waa hunda nan guba gatiin viidiyoo dalaguu jennaan yeroon gubee nindeeffadha jechuudha mee. Yeroo viidiyoo tokko dalagee nan guba jechuudha yaani waan natti baay'atu jennaan. Mee gaalaarii kiyya keessaa amma yoo fakkeenyaaf waan takka gizeen gubeen gubeetan achi keessa deeme seene deeffadha jechuudha. Asii gubee achi keessa seene nan deeffadha. Kanattuun asirratti waan hundaayyuu nan guba waan hojjedhe dabarsadhe tokko nan guba kun amma gaalaarii kiyya keessaa. Kanaafuu obboleewwan kiyyaa mee ani pilaastoora eegaleen isin agarsiisa mee. Aappileen kun agartan cuftisaa kan isaaf kaa'ameedha obboleewwan kiyyaa. Wanni isin baay'ee tokko rakkattanuuf hin jiru jechuudha. Warri isinii fi amma kan hin maxxansu kun isarraan fayyadamaan. Garuu wanni isin agartan kun kanuma suuraa fi viidiyootti kaa'ame kana keessaa hundaa miti noormaalii orjinaala jira. Amma kana aappii tokko gizee buufattanu nama meeqa kan amma nama miliyoona 10tu buufate akkuma argaa jirtan nama miliyoona 10tu buufate kana la. Nama miliyoona 10 asitti ilaaltanii jechuudha. Isin nama buufatee fi nama hangamtu buufate kan nama miliyoona 10tu buufate aappii kana. Kanuma keessa wal pilaastoora kan nama 100 jechuudha. Akkuma wal caalu agartanii isa jalqabaa kana nama miliyoona 10tutti fayyadamaa jira. Tayyib isa ittaan inni kun immoo nama miliyoona 100 kun amma nama cufa itti fayyadama suuraa aappii kana beektanii nama cufa itti fayyadama nama miliyoona 100 buufate akkanatti ilaaltanii aappii namni isiniif maxxanse tokko hagam gabaa qaba kan jedhu ilaaltanii kun amma qannaashidha baay'ee tokko nama miliyoona 5 miliyoona 10 kunis kun miliyoona 50 jechuudha. Kunis immoo baay'ee gaariidha. Miliyoona 50 kunis baay'ee gaariidha. Nama hedduu buufate akkanatti beektanii aappii yeroo kamiyyuu aappii isiniif maxxanfamu isin pilaastoora jala galtaniiti ilaaltanii nama hangamtu buufate hangamtutti fayyadamaa jira. Ifa isiniif ta'a obboleewwan kiyya kunis isin fayyada. Amma warra akkanaa kun nama miliyoona 10 miliyoona 1 waan akkanaati amma. Inni guddaan inni beekamaan aappii kanaadha nama miliyoona 100 buufate akkasumas kommentiilee waan hedduu dubbisuu dandeessanii yoo kommentii dhiiftaniis kun namni hagamtu daawulood godhate jechuu ilaaltanii aappii nama miliyoona 100 kanas namni buufachuu barbaadan ni buufattani. Yeroo hedduu suuraa gubdanii rakkattaniif waan kana irra deddeebi'eetan isin agarsiisa har'a sirriitti. Kanaafuu isinii isa irraa beektanu buufattani. Angaruu amma kanas buufadheen ture ana kan itti fayyadamaaru kanaa miti. Mee isa itti fayyadamaaru immoo isin agarsiisa kottaa. Inni itti fayyadamaaru kana ammoo kunis dhiifama kanaa miti dhiifama. Kana itti fayyadamaaru an kana jechuudha. Mee nama hangamtu buufate kan ammoo mee walumaan laallaa. Duuban deebiseen naan laallame. Akkasini jaluufanii an amma kanatu qallaalee anaaf dafee naa buusaa dafee waan hunda naaf fida kanaaf an kanatti fayyadama. Fakkeenyaaf amma yoo nama hangamtu buufate kana garuu nama miliyoona 5 namni buufate jechuudha. An kanatti fayyadamaa nama miliyoona 5 tokko kommentiin kan buuse faayidaan isaa xiqqoo ta'e yaani namni buufate yoo xiqqoo ta'e faayidaan isaa addaatu jira hedduutu jira warra kana miliyoona 10. Kanaafuu isin kana keessaa kan maraxattan kan isiniif ta'e buufattanii waan kana akka rakkanne barbaadetan obboleewwan kiyyaa sanaan miliyoona 100 buufate kana buufattanii siraayitii irratti gootanii buufachuu dandeessan obboleewwan kiyyaa. Tayyib amma ani isaan itti fayyadamaa jiru isin agarsiisa. Bakka isin buufattanu bakka isiniif kaa'u. Yoo kanan buufadhe isin agarsiisa mee obboleewwan kiyyaa.
Na xiqqoona obsa. Akkuma isin agartan kun amma bu'ee jira open godhee seenuu qofaa. Garuu liinkii isaa oofetan telegiraama jala isiniif hanqaa'a. Liinkii pilaastoora keessaa warri hin beekne yoo nama erguu barbaadani kunoo bakka tuqaa sadii xuxxanii bakka sheerii kan xuxxanii liinkii namaa erguudhaaf waan googiliin jalaan bu'e malee yaani wanti googil akkasitti hin ergamu wanna pilaastoora jalaa kunoo bakka koppee kan rukuttani. Asumaan waan hedduun isin agarsiisa. Kanaafuu mee aappiin kiyya kun haa bu'u. Aappiin kiyya bu'ee jira osoo open hin jedhin telegiraama jala keessa liinkii kaa'ee isin agarsiisa. Kunoo telegiraama jala fakkeenyaa dhuftanii gadi qabdanii akkanatti gisee akkana gootanii liinkiin asitti isinii ba'ee jira jechuudha. Akkana irratti dabarsitanii hangaruu hamma hin dabarsu yeroon viidiyoo xumure keenya isiniif gadhiisa. Ammas dabalataan akkeessaa waan isin agarsiisu qaba. Warri waastaappii hedduu nagaafatan sun hin maxxansee waastaappii kana telegiraama kiyya jala riyooshaa fe'atanii sarchi gootanii dhuftanii tiyyee gaara gubbaatti barreeffatanii ol dhuftanii telegiraama kiyya jala gidee galtanii akkas dhuftanii obboleewwan kiyya. Bakka waastaappii dhuu barbaaddeessitanii isin. Dhiifama garuu gaafiree bakka tokko kaayina maastar kan nagaafatte jira kaayina maastar piroo kan irraa mallattoo kaa hin qabne kunoo kana gaxxuxxanii buufattan akkanuma gaxxuxxanii buufattan akkaan isinii buusa. Waastaappii immoo akkana ol dabarfattanii kunoo bakka waastaappii jedhu kanama 70 sheer godhatee akkana gaxxuxxanii tiyyee buufattanii tol bakkeettu kana yoo sheer nama gochuu jettanii immoo kunoo akkaan sheer gochuu dandeessani. Wanna hedduu jira keessa asitti irraa barattani mee gama aappii kiyyaatti isin dabarsa obboleewwan dhiifama yoo isin irratti dheerate gama aappii kiyyaatti yoo isin dabarse aappiin kiyyaa kunoo isa kana mee keessa seenne walumaan laalla. Akkasumas amma akkuma kanatti isinii banama jechuudha. Kanaafuu asirratti kan waastaappii jedha mee kan waastaappii yoo xunne hin fida. Kan waastaappii hin fidu asirratti waan waastaappii illee ta'e. Angaruu kan waastaappii qobaatan isinii maxxansa aappiin waastaappii irratti gubatee waan hundaa kan waastaappii deebisu jira. Amma isin asuma dhiiftanii waan hundaa dhiiftaniitiyye bakka footoo inda viidiyoo jedhu kana wagga tokkoof akkanaa qaccuu kaastanii obboleewwan kiyya. Akkanatti bakki footoo kiyya akkasitti amma gadi tuqee yoon jedhee waan hedduu fidaa dhiifama. Kunoo akkanatti isiniif lakkaa'a gara gadi kanatti argattanii akkanatti isiniif lakkaa'a jechuudha. Akkanatti isiniif fida. Amma ganaa hin finne kiyya waan gubate waan achi keessaa qabu fide. Ganaa sarara kana gizee guute ni fida akkanatti obsaan eeggattan isin. Anamma suuraalee waan isin arguu hin feene waan fidu jennaanan xiqqoo dhaabee deebi'a gizeen xumuuretti. Amma xumuuraa jira laa kunoo xumuuraa jira mee waan fidu laallamee walumaa. Akkasumatti isiniif fida amma 568 naa deebisee jira jechuudha. Waan 568 waan dileetii godhe. Ifa isiniif ta'a waa 568 raayitiitti godhee jira barbaadee fidee ka'e. Mee keessa galee ilaaletaniyyee isinitti agarsiisa ka obboleewwan dhiifa manaa godhaati garuu wanna adda addaa fiduun mala. Asirratti bakka hokkee rukuttan isin bakka hokkee rukuttanii seentanii. Egaa obboleewwan egaa suuraalee hedduu walitti fidee walitti makee fidee kanaafan ani immoo isa keessaa gube isin agarsiisaa. Amma wanni isin agartan kun waan hin duraan maxxansee dabarfadhe tokko jawaala kee keessa jiru waan addisii fidee waan duraan barsiisee dabarfadhe laawanni kun fa'a tokko hin jiru garuu ani amma waan kana yoon barbaade akkeessaan argadha dhufe mee gara viidiyootti dabarfannu mee bakka viidiyoo immoo asuma bakka footoo itti yeroo jirti miti gara viidiyootti deebiftani isin kunuma kana xiyyeetti isinii qabee mee mee viidiyootti deebisa ammaan. Kanaafuu bakka footoo kanarraa gama viidiyootti dabarsan mee viidiyoo waan inni fiduu walumaan laalla amma viidiyoo garii faa kan hin beekne jira amma viidiyoo kana laa hin beeku laani bakka inni dhufe. Video zimmeetuma fida akkuma kana agartan kana laa viidiyoo kana beeku laan bakka inni dhufu. Kanaaf obboleewwan kiyya kana fakkaatame kana keessa hedduu deemee isin agarsiisu. Suuraa fi viidiyoo akkanatti isin deebisa. Obboleewwan bakki raayitiin buleen jirtu xiyya isiniitti qabe kana bakka raayitiin jirtu kana isee viidiyoo yookiin footoo keessan irra xuxxanii bakka xiyya diimaa itti qabe gaaraa xuxxanii. Ifa isiniif ta'a achumaan isiniif bu'a nagaannaa jiraadha. Shoo kun immoo guddisaa YouTube barumsaati. Guddisaa nagaannaa jiraadha.